Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota jamiidha. Baga nagaan dhuftan viidiyoo haaratti warroonni haaraa gara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayibii fi sheer laayik gochuun na hordofaa isiniin jedha. Akkasumas warri ergasii sabiskiraayib sheer laayik gochaa na hordofan waliin turtan immoo hedduu galatooma. Obboleeyyan kiyya walirraa bannee jirra. Xiqqoo biiziin ture. Sana malees chaanaale kan koo hatameetu deebi'ee wanti hundi isaanii jalaa tattabalaasheeti kan inni naa deebi'ee inna kana wanni na balleessee akkasumas naaf hin mijanne jechuudha torbaan lamaan darban kana madaamiin koo waan taatee abbaa taatuuf jecha keessumaatu dhufaa akka eegasiisiif isin wajjin tattabachuun naaf hin mijanne na ulfochaan isiniin jedha. Inna akkasumas obboleen kiyya bareechaa du'aayinaa kadha. Namni tokko jechuudha gaafa waan tokko jammaree wanni sun utuu karoorri isaa sun bakka hin ga'iniif baay'ee nama kaffaa baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Chaanaala tokko guddisuun likkii ilmoo tokko guddisuuti jechuudha. Ilmoo kee deessee qabtee guddiftamte akkuma sana chaanaalillee yookaan wanti qabtee sa'aatii isaa sabiskiraayibii isaa guuttee gaafa wanna ati hojjette sun immoo bakka otoo siif hin gahin sirkatti dhaabbatu baay'ee namatti dhaga'ama. Inna obboleeyyan kiyya har'aan kana wanna yaa'u gorsa manaamini miti kan isin qabadhee dhufe akkuma isin beektanuu torbaan lamaan darban chaanaalli koo naaf guutee sabiskiraayibiin koo sa'aatiin koos naaf guutee yaa'u sabiskiraayibii erga guuteeyyuu ture sa'aatii 1000 guutee moonitaayizii gochuuf deema manaamini isin jechaan ture viidiyoocha yoo ilaaluu dandeessanii garuu naaf hin mijanne jechuudha akkuma isin beektanu. Biyya namaa keessan jira kompiitara keessatti kan inni yookiin of eeggannoodhaan wanti kun kan inni guutamu sana malees immoo dhiqqoon dogongoraa yaada jedhuuni paaswoordii fi imeelii koo namatti kenne yaa'u namni sun paaswoordii biraatti jijjiiree jalaa fudhatee ture garuu humni rabbii jabaadha. Dafki keessan haqqiin keessan isinitti hin hiikkatu yoo sila rabbii keessanitti jechuudha. Dhugaan itti hidhattanii kadhattanii hin dhabdanu. Yaa hundee beezadhee si yaanne garuu giidoon kan rabbiitti naa deebisee isuma sanatu naa deebisee inna maalidha jechuudha amma wanni rakkinni chaanaalli koo godhate intini adeensii guutuuf jechuudha bakka foormiin sun itti guutamu yeroon seenuuf jedhee xiqqoo sinaan jedhaanaan namoota biraatiin immoo kompiitara irratti naaf yaalaa jedhee gizeen itti kenne imeelii kootii paaswoordii koo ofirraa bilooka googileeni inna rakkina kana godhatee baay'ee itti dhiphachaa hundumaafuu rabbiin yoo shaayitti buufatanii dhuguu kaanullee sila kee qooda keen ta'in nama harkaa gadi namni mitiire inna kunis jechuudha baatii 8 cinqamee akkuma isin argitan chaanaalli koo viidiyoo 157 ofirraa qaba jechuudha. Kana jechuun immoo mana madaamii keessatti rakkachaa dhiphachaa haasaa jaraatiin gubachaa yaada maddisiiftee viidiyoo amma kana waraabdee gadhiisuun baay'ee ulfaata. Yaa'u namni tokko bakka namaan ga'a akka namaan ta'a jedhee karooratti karoorfatee jechuudha. Gaafa waan kanatti cinqamtee kaatee wanni sun galmasiif ga'u didu baay'ee nama aarsa. Aartus illee wanni ati fidduu hin jiru garuu anna obsi ijoolleen torbaan lamaan booda si banamuu danda'a jedhanii numa nubsaa jira. Yoo hojjechuu didee banamuu didellee an ture illee yoo ta'e ammanas jirutti viidiyoo gadis ni dhiisa. Gara farankaatti jijjiiramuu baatullee dhufneetu walitti waaruun keenya hin oolu. Anna akkasiidha bakka wannan isin raabadee isin jechuu barbaadeetani. Inni lammaffaan immoo jireenya keessan keessatti jechuudha amma kan rakkoo kanatu na mudate. Isin immoo yaa rabbi namni nama amanate wanni kanaa olillee nama mudachuu danda'a jechuudha rakkinni kanaa olillee. Rakkina isin mudatu kanaaf dura buutanii yaa rabbi maalan sitti balleesse yaa rabbi maaluman si goonaan akka na dhiphista jechuu dhiistanii ofitti deebitanii badii gosa kamiif rabbiin na qixaaxeettanii yoo isin rabbii keessan buusanii kadhattanii dhugaa na amana rabbiin abbaa miskiinaati jechuudha. Amma namichi harkaa fudhatee guutuutti kan isaa godhatee jira viidiyoo irratti gadhiisee ture garuu humna rabbiitiin immoo isumatu naa deebisee jechuudha. Kadhaa ijoolleen goddanyoonni koo koomintii irratti kadhachaa turanii guruupii adda addaatti illee kadhachaa turre yaa'u birrii sii kaffala jedheetu sossobiin harkaa baafadhe galanni kan rabbiitti kunuun harka jira. Garamoonitti jijjiiramuu hafullee narka jira jechuudha chaanaalli koo alhamdulillah kun waan tokko isa kanas immoo akka rabbiin kan koo naaf guutuu abdii guutuun qaba. Yoo guutamuu dides immoo yaa'u kan biraa banadheetu ammas guddisaa xiqqoo eldeen galiitii biyya galuu ka'ee
sa'aatiin itti guuttadheera bakka biyyatti galee waanan yaade sana hundan irratti hojjedha jedhee ka'u akkanatti na jala bacancabuun isaa baay'ee na aarsee ture hamma galootti deebinee jirraa wanni walirraa nu balleessu hin jiru bareechaa tokkoon keessaniin jechuudha saanaalli kun keessan hunda keessumatti ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan ijoolleen durbaan na wajjin dhiphachaa ta'e jechuudha kan nuti addaan geenye innaa du'aa inaaf fadhaa akka inaaf banutti jechuudha yaa'u seerri googilii seera qaba googiliini zimmi jedhamee dhumatti fayyadamuu namni hundi irratti yaaluun qabu imeelii kee irratti yoo irratti yaalame immoo kun akkana nama qixaadha annaa bakka kana isinitti himuu dhufee innaa akkam jirtu isinii gubaanee nu baraa mooreef deebi'ee nu maraachaadha kanarraa kana fi annaqaa kootii fayyaadha garuu xiqqoo na kaffee ture baay'ee dhiphachaan ture kiiloo 3 qannasee Nakul malugaa rabbi baay'ee dhiphachaa ture irraa deebi'eera garuu amma harka koo galeera akkamitti namichi na harkaaf dabalna jedhan immoo sarroo dhuma wayiitii malee dhugaa rabbi ijoollee an takka namaaf illee hin gowwoomu ijoollee iyyuu nan gorsa akkuma qallitti wal barree teelegiraama irratti fuudhee akkaawuntii imeeliitti kennaan paaspoortii wajjiniin sumaan qayyaratee cala'ee kaanni naa koomentii jalatti itti babarreessine naan yommuu teelegiraamumaan deebi'ee nan bitee birri $400 $400 fooyi nan bitee jedhee እና በቃ አከሲቲ አርካ ሲንከና ብሪኬ ዘደና አርካ ባሴ እና አቱን የጀቤት ለምትይሬ ሱማች ዴቪያ መብሪና ከነከራቱ ደ ማዲ ሲራ ገሩ ገራ ሙረቴ አና ቢቸመት ነሞ ሰባየ ከስኩቻ ቱሬ ከሩ ጆሌን ባየን ሱራ ሳራ ኮሰ ሳገድ ኢስ ምናምን ነሞ ብራራው ፈገት ጀቹ ቱራኒ ሰነሶኒን ጎቹ ዲሴፊ ፎቶ ነማለ ረካቲ ፈየደሙ ደንዳናሚ ያን እርግጠኛ ምትችላ ፎቶ ሱን ከነማሰናተው akaaliidhaan argeen beeku waan ta'eef viidiyoodhaan ittiin dubbadheen beeku waan ta'eef namni sana footoon piroofaayilii irratti fudhee gadhiisee dhiqqa nama biraallee ta'uu danda'a wayimoo namni piroofaayilii godhate sun beeksisa nama qabu ta'uu danda'a yaa'u rakkina narratti uumame jettee nama biraarratti akka darbe rakkinni uumamuu fi gochuun gaarii miti jedhee kanan dhiisee garuu bareechaa ijoollee yuutuubara taatan nama teelegiraamaan dhufee haay isiniin jedhee chaanalan bittaadhaa bushaamuun jalqaba gaafa sin bara Channel bittu isin jedha gaafate channel maaliif gurgurtamu naan jettee sitti siqatee sitti dudubbate miskiina fakkaate bakka waanuma tokko qaba bakka እና akkasii rakkoo ijoollee raangaa kanaafuu yaa warri channel qabdan ofii gaddaas ni jedha nama amantan fi nama walitti dhufeenya ittiin qabdan wayimoo nama beekamaa channel jechuun YouTube isaa beekamaa ta'e malee namumti hundinuu siiguun kompiitara irratti ennaan imeelii keessan paaswoordii keessan nama tokko foon hin kennina Kamu dah bakal wana ni sini juru wana ras wana sini kepada dufeng kabu akas mati sini timulat tu dufeng akan juru ayah akan teh tu timun dufeng ena masih insyaallah bismillah tanah liko moni teh wani hundi nafku tame walit teh bini insyaallah gamat kita nulit tu ada bisu Rabbin yos teh homni kan satu jabada yod desimu wa antak wani pada nunjuru Rabbin wana mak kode rahin kode tu yoo silanaaf hin qoodin immoo hadhaquu jechuudha rabbiin waan tokko malee waan godhu taabiin kun gubullee yaa'u waan tokko sirraa deebisuuf rabbiin waan ati jaallatti yookiin waan ati feetu kana yoo sirkaa fuudhee rakkina waan sanaan wal qabatee dhufurraa si deebisuuf yookaan immoo waan sanarraa si baraaruuf malee lafumaan rabbiin akkanumatti duwwaa nama rakkisu እና ከሲዳ በቃ ነጋትና ቡላ ፈያታ ቡላ አልከልሞ ከነንገዲስ ሜዲሳ ቪዲዮቻ Jajjabaadhaa bakka jirtanitti hundumti keessanuu waa yaadan hundu argadha. Na waliin amma kana jajjabee isaan wajjin as ga'uu keessaniif immoo hedduu galatoomaa isiniin jedha. Bye bye.